نرجع نموت باي أما أطول للباجرو إبدة جت الربو نرجع جل ما نجنا واق أيونا نوساني ورّوارو كتود أنانجنا ورّنا نوساني واجك سود أنانجنا كايسوس رزكي ولا بهنميا يا ولا بهنميا نما إيجا وركي سمسكن تالستانين لالينا نان ما كاتاجيل تاسيتي ولا بهسي هرّواتو كونسنتيما إنيونا دعاجرا إنيونا دعاجرا أنجد بريكم الله مافكون أشان أكرف تبتدو متانم برانا نمي تكون نكاد النار كتير ها هاي يا هاليلويا هاليلويا أما كوي واني سنتني مانيسان yeroo tokko dhaqte mucaago tokko halkan hin kaajessa mormatti dhisiin jedhu miti lakki samiti dubbiin hidhuu dhiiste otoo fannoo isa mormatti rarraafatan miti guddaa biddeerra keesse muka dhahii kan qabu fannoo keessaan kan hojjetu tokko settanii marroomni kadhannaa si argatu macaafni qulqulluu kan inni dubbatu warra kadhatantu jijjiirama fide warra kadhatantu waan haaraa fide himbarban nabiyya Itoophiyaa rakkachaa jirtuuf namoota kadhataa kolkaas irra fitaate harka kolkaas namni kadhataa waan mootonni hin jijjiirre jijjiiru warri kadhata waan biyyi hin jijjiirre jijjiiru har'aa kaasee furmaanni si harkaa galumna dhiiga walichaati kaasime harka garuu kotti marazika wilibihinemea mee amen akkuma bishaan dheebotu namarraa kaasee humna kadhannaa dheebochuu jalqabu nan arga akkuma biddeen beela'u namni nan nyaadha jedhee beela'u har'a nama kadhannaadhaaf dheebotu nan arga kadhannaadhaaf nama beela'u nan arga namni rakkina harka baanaan jedha Waaqayyo maatii isaa rakkina harka baanaan jedha Waaqayyo waldaa isaa kubaatii keessa baanaan jedha Waaqayyo haleluuyaa liban jukala adulala nadaga jirtu dukkan adulala rakaun barbadu yaddo sinirra jiru akka sinirra kaun barbadu akka wanti hamaan biyya kana rakaun barbadu har'a kaasee dhaloonni kadhatu siniif haa dhalatu ameen jedhisiitu warra kadhata wangeelawii qofa eegan miti warra kadhata paastarii qofa eegan miti warra kadhata waldaa eegan qofa miti dargaggoonni kadhatanii biddamoo sanarran dhalatu biyya narraa jala bittiin na dhageessi qilleensi na dhagaa harka ol kaasi Waaqayyo erge narraja Waaqayyo natti mera mana barumsaatti dhaloonni kadhatee waa buusuun dhalata biyya kanatti hin dhalata ameen jedhisiitu Amen. Sakata ya la proshi bana magata ya. Waaqayyo biyya kanatti akkas godha. Ola bara badana mashina badana. Dhaloota mishigii galanii mootummaa seexanaa diigan. Dhaloota mishigii galanii dhukkuba irratti furmaata ta'an. Daa'iman jenne haadholii abboliin hin dhalatu warra akkanaa beekamsiisu. Ture amma maalan godha warra jedhameti warra oduu durii isaan durii odeessan hin jenneni amen warra gaaddidduu durii odeessan miti har'a namoonni haaraan hin dhalatu ameen jedhisa amen harka keessan ol kaasaa waa tokkoon sinitti haleluuyaa harka keessan ol kaasaa dubbadha waan hin dubbadne afaan har'aa kaasee jedha kadhanni biyya keenyaa bade kadhanni waldaa kiristaanaa keessaa bade hin deebi'a jedha adulaalli jedha humna kadhataatiin jedha hin guutama jedha barri 2016 jedha bara dukkanni nurraa ka'uudha jedha warri sinii gala siyaasa diyya ameeni ameeni ameeni
sinitti xibaartuun sodaattan hin sodaachistu malee. Eenyu na dhagaye? Ilaali mee nama si bira. Sababni ati xibaartota sodaatteef jedhi. Waan kadhannaa hin qabne malee. Adeemsichi jedhaani. Isaantu si sodaachuu qaba jedhi. Har'aa kaasee jedhin. Si qofa otoo hin taane. Gaafa kadhannaa jalli qabdu. Uffanni keeyyuun sodaachisa jedhin. Keela warra akkasii biyya kana tanumna dhiiga oolchaan. Hallelujah. Ora rabashila badana bahadiya. Jedhani du'uu isaanii argita. Ameen jedhu. Amen. Yesus. Allah gata sakibaya. Amen. Bitaan mirgaan ennaa isaan asii baasiin si dhiiban. Amen. Hin kadhattaa isiinis gadhiisanii deemu. Amen. Gatti cimsitaa isiinis gadhiisanii deemu. Amen. Nan arga nama tokko irraa isiinis gadhiisanii deemu. Amen. Asiinis gadhiisanii deemu. Amen. Maali onaan jetta warri kadhatan ibidda isaan ameen jedhi sirrii. Amen. Ibiddin dhaamne. Ibiddin banne. Ibiddi barrirra hin dabarre. Har'aa kaasee mana keetii boba'uu ajali qabu jedhanii dhiiga oolchaa. Arabashila badana mahadiyabo. Ali gata soka baradia. Amen. Hello. Waan barbaadde biyya barbaadde deemtee xibaartee hafiddu malee namni kadhatu har'a hin dhiigaddoo jiru. Amen. Hallelujah. Amen. Isa sin keessanitti ennaa waa darbatan bishaanitti qiccamiti kan isinitti morra. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Warra moranii bidan akkatti qabdanitti ela'ana numni nafaana jiruun caala. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Wila gata sakibaya lora bashila badana mahadia. Pradi gato sakibaya. Mereka ul kasame. Sagale guddan Yesus jedhame. Yesus. 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 Jala bosse. Mana arga beekto tolle labajiru. Amen amen. Dubarti tokko miila ishii mirgaa naafessine manatti galchine jedhu amma kadhata jala qabda miilichi fayya. Warri sirratti xibaaran ennaa paastaa ta'anii ol galan argaan jiran nama tokko irratti. Jira Yesus. Jira Yesus. Biyya walirratti xibaartu kana keessatti namoonni barana bitaarra mirgarra waa jiksitan jirtu. Humna kadhannaa kana godhan jira namoonni waa jiksitan jirtu. Namoonni barana eebba saamame gadhiistan jirtu. Namoonni waan sin jalaa nyaatame deebisistan jirtu. Ameen jedha. Yesus. Makayalo dagaya. Namni waldaa koo jira jedhu harka olaa kaasu. Ola rabashida badaya. Deemi daqiiqaa xiqqoonnaaf amma kadhannaatti galuuf raazii laba hasse. Natti maawurri waaqayyo namoota baay'ee jilbilaafe amma irraan kaasanaan jedha. Harka ol kaasaame. Maalan arga beektu jilba namaa qadaaddoosa kana irrattani waa gugurraacha harki waaqayyo dhufee irraa kaasuun arga. Ola rabashida badaya. Jilba muufaa hin deebisee aaressanaan jedhe kaa. Ibidda dhaameen qabsiisanaan jedhe kaa. Farbannaa baden deebisanaan jedhe kaa. Lallaba baden deebisanaan jedhe kaa. Raajummaa baden deebisanaan jedhe kaa. Waan namoota keessaa baden an deebisanaan. Maataa kaataataataashia. Ayalo da prodi bagala bosse. Amen. Gayula dase. Amen. Hallelujah. Amen. Hindebia. Hindebia. Hindebia anjeden. Hindebia. Hindi badendebia. Hindi sama mendebia. Hindi nyata mendebia. Hindi boji amendebia. Hindi badendebia. Hallelujah. Yesus. Ola la bashia. Akatuya la bosse. Yesus. Hindebia. Hermias mana ida keessa taa'ee waaqayyo na kadhadhu jedhee kallattii kenneef
rakkina kan jirtan humna kadhannaatiin har'a rakkina harkaan baatu. Iddoo rakkina kan jirtan kadhannaadhaan inni isinitti ijaarame isinirraa diigama. Kadhannaadhaan dukkanni isinirraa baqata. Kadhannaadhaan eebbi badan deebi'a. Kadhannaadhaan nagaan badan deebi'a. Kadhannaadhaan fayyinni badan deebi'a. Ajajeera maqaan Hallelujah. Harka ol kaasame. Arra namoota tokko didduu badii Waaqayyo mana keessa irraa kaasa. Namni na ragaa jiru yoo jiraate didduu badii Waaqayyo mana keessa irraa kaasa. Dargaggoota waan umurii malee si kutuudhaa deemu Waaqayyo sirraa kaasa dhugaadha. Sirraa kaasa leenjii Yihuudaan hin dubbadhaan sirratti. Ameen ameen ameen. Kadhannaan inni jalqabamaa inni hidhaa keessaa nama baasa. Hidhaa maalii? Hallelujah. Amen. Waaqayyo gaariidha. Amen. Waaqayyo gaariidha. Amen. Garummaa Waaqayyo nu faana jira, harki Waaqayyo nu faana jira. Amen. Araarri Waaqayyo nu faana jira. Amen. Eegumsi Waaqayyo nu faana jira. Amen. Nama sin cina jiru ija keessa laalaa hin sodaatin eegumsi Waaqayyo si faana jira jedhanii. Sodaatin eegumsi Waaqayyo si faana jira. Itti masirritti hin sodaatin eegumsi Waaqayyo si faana jira jedhanii. Sodaatin eegumsi Waaqayyo si faana jira. Harki Waaqayyo jedhanii. Harki Waaqayyo si eeguudhaaf jedhanii. Si eeguudhaaf. Waadaa galee. Waadaa galee. Si faana jira. Si faana jira. Kanaaf hin sodaatin jedhanii. Hin sodaatin. Mee warri sagalee kanatti aman harka ol kaasaa. Mee galata walirraa hin cinne gooftaa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mee ameen ameen ameen. Amen. Haalli jijjiiramni harka Waaqayyo nu faana jira. Amen. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Amen. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Amen. Egaa akkuma yeroo darbe dubbadhee barri kun baratti kadhannaa cimaa. Namoonni sooshaal miidiyaa dhaggeeffachaa jirtan an ofii kooti taa'een ajaa'ibsiifachaa ture. Sababbiin isaa madheen gadda warri dhageessan namoota naannoo Wallaggaa irratti wantoota ta'an waan sukkaneessaa waan ulfaataa Waaqayyo dubbateera. Mee warri dhageessan waldaa kana keessatti ani mana koo taa'een ilaalaa ture waan ta'eef mee warri dhageessan ji'a jalqabaatti waan sodaachisaa jedhe Waaqayyo yoo dhageessan torbee otoo hin ga'iini amma kana waan isinitti dubbadhu waan gaarii ta'eedhaan miti. Kadhadhaa biyya keenyaaf, kadhadhaa dhalootaaf. Manni keessan nagaa ta'eedhaaf nagaadha jettaniin taa'inaa. Ollaan nagaadhaaf sinomtuu sitti hin buuneedhaaf hin taa'in kadhadhu Waaqayyoon. Jilbi keessan lafaa qabatu ameen jedhaa. Ameen. Mee harka keessan ol kaasaa. Ol kaasaa. Dirqamni biyya keenyaa jedhaa. Dirqamni biyya keenyaa. Sagalee dhagaan jiru baasaa. Dirqamni biyya keenyaa jedhaa. Dirqamni biyya keenyaa. Na harka jira jedhaa. Na harka jira. Kanaaf jedhaa. Kanaaf. Biyya keenyaaf jedhaa. Biyya keenyaaf. Nan kadhadha jedhaa. Nan kadhadha. Mee warra amantaan ameen jedhaa sirriitti. Kanaaf kadhannaa barbaachisa. Kadhadhaa. Ammas wanti caalu jira. Waaqayyo garuu nu faana jira. Ameen. Oolchuudhaan nu faana jira. Ameen. Gargaaruudhaan nu faana jira Waaqayyo. Ameen. Eegumsaan nu faana jira Waaqayyo. Ameen. Harki Waaqayyo nu faana jira. Ameen. Macaafa qulqulluu qabattee jirtaa miti? Ermiyaas 33 lakkoofsa 3 irraa kaasii dubbisime. Lakkoofsuma 1 irraa kaasiiti. Raajii Ermiyaas. Kadhannaan rakkina keessaa si baasa jedheen dubbadhaadha. Maalan jedhee? Yeroo xiqqoon dubbadha, yeroo xiqqoon kadhadha. Sa'aatiin baay'ee deemeera. Tole. Tokko amma shanii. Ani Ermiyaas kellaa mana hidhaa keessatti eegamaa otuu hin jiru dubbii Waaqayyoo si'a lammaffaa gara koo hin dhufe. Gooftichi inni dubbii isaa gara koo dhufe kun isa wanta hundumaa hojjetee bifa itti godhee dhaabe isa maqaan isaa Waaqayyo jedhamee beekamedha. Inni na kadhadhu ani siif nan dhagaa. Wanta guddaatti qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan hima. Ani Waaqayyo gooftaan inni kan Israa'el waa'ee manneen mandara kana keessa fi waa'ee manneen mootota Yihuudaa lalaa itti marsanii itti ijaarame waraanaanis diigaman nan dubbadha. Namoonni mandarattii sanaa warri Baabiloon loluudhaaf hin ba'u. Garuu sababii isaan mandarattii kana keessatti waan hamaa hojjetaniif ani fuula koo isaan irraa nan deebisa.
Kanaaf reeffi namoota ishee warraan aarii koo isa bobaadhaan fixu achi keessa hin guuta. Eebbifame harkatti qaba eebbisaa. Waa'ee kadhannaan rakkina keessaa nama baasa jedhu sagalee Waaqayyoo meenan dubbadha yeroo gabaabaa furre Waaqayyoo keessa koo guutu. Kadhannaan kiristaanaaf barbaachisaa ijoodha. Namni kadhannaa hin kadhanne jireenya yookiin hiika jireenyaa arguu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu maalidha yoo jenne akka isa kadhannu barbaada Waaqayyo. Iddoo kanatti saba Israa'eliin Waaqayyo maal jedha yoo jettan kallattii tokko isaanii kenna. Waa biraa dhiisaatii na kadhadhaa jedhan. Haalli Waaqayyo iddoo kanatti dubbatu kun haala rakkisaa keessa jira. Sabni kun sirriitti gurra naa ergisaa. Sabni kun rakkina keessa jira. Sabni kun dhiibamsa keessa jira. Sabni kun gadi qabaa keessa jira. Sabni kun lola guddaa keessa jira. Kanaafuu Waaqayyo fala kanaa isaanii kennuudhaaf na kadhadhaa jedha. Hundumaa keessatti kadhatamuu kan malu Waaqayyo waan ta'eef kadhannaan kan malu Waaqadha. Kan nuti kadhannu kan nuti barbaannu irraa yeroo hundumaa furmaata kan irraa barbaannu eenyu kan kadhatamuu qabu Waaqayyodha. Kanaafuu fallina ni qabu maalidha yoo jettan Waaqayyoon kadhachuudha. Namni baroota keessatti as garagalana dhaggeeffadha. Namni baroota keessatti kadhannaa kadhatu. Namni yeroo hundumaa jireenya kadhataa qabu. Namni yeroo hundumaa kadhannaadhaan beekamu manni isaa nagaadha. Jireenyi isaa nagaadha. Barri isaa nagaadha. Hojiin isaa nagaadha. Dhalli isaa nagaadha. Biyyi isaa nagaadha. Firri isaa nagaadha. Lafti isaa nagaadha. Qilleensi isaa nagaadha. Eenyu warra kadhannaa kadhatan. Eechi kadhannaan maal keessaa nama baasa yoo jenne inni tokkoffaan kadhannaan hidhaa keessaa nu baasa. Maal keessaa? Dubbadha baasaati maal keessaa? Maal keessaa? Hidhaan gosa lama jira sirriitti dhagaa deddeebiin deema yeroon qabu waan ta'eef hidhaan inni jalqabaa kadhannaan hidhaa seexanaa keessaa si baasa. Seexanni dhala kee kan hidhe, seexanni jireenya kee kan hidhe, seexanni bara kee kan hidhe, seexanni hojii kee kan hidhe, seexanni fayyaa kee kan hidhe, seexanni nagaa kee kan hidhe kana tarkaa ba'uu dandeessu kadhannaadhaan. Nama kadhatu seexanni hin danda'u. Hello, nama kadhatu dhukkubni hin danda'u. Nama kadhatu qorumsi hin danda'u. Nama kadhatu mormitoonni hin danda'ani. Merkol kasa ora la la le behene mesia. Harra kaasee sittan dubbadha humni kadhannaa laphee kee qabatun jedhani. Kadhannaan nu bee laphee kee qabatun jedhamu na dhiiga Yesuusi. Amen amen amen. Pente jechuun pente dhufee waldaa ho'isee iyya galu miti kan barbaannu. Pente jilbisaa lafa qabachuu danda'u. Pente kadhatee samii keessa eebba gaddisiisuu danda'u. Pente kadhatee dhukkuba biyyarraa kaasu. Harraa kaasee namoonni jilbi keessan lafan qabanne sin irratti dubbadha jilbi keessan lafaa qabatu harraa kaasee. Ol kaasaa orraajia relevenemes. Tokko tokko kadhachuudhaaf jilbeeffattee kan mugdu har'aa kaasee nan cabsaa baasa kan sirraa. Meerga saa socho giddiin qabini humni kadhannaa na argata jedha ayyaatu. Dabalaa dubbadhaa sirriitti. Ittuma dabalaa dubbadhaan jedhe. Haleluuyaa. Hela dhaggeeffadhaa. Manni seexanni dadhabu. Mana gaarii ijaarteedhaaf seexanni si dadhaba miti. Dallaa gaarii ijaarteedhaaf seexanni si dadhaba miti. Namoonni tokko tokko waardiyyaa otoo qabanii dallaa gaarii ijaaranii mana gaarii ijaaraniitu akka waan seenne tokkaan hiyyeessi. Seexanni halkan iyyisiisaa bula. Dhimmi isaa dhimma mana gaarii qabaachuu miti seexanni kan sodaatu. Ila dhagaa. Dhimma uffannaa gaarii uffachuu kee miti seexanni kan sodaatu. Dhimma bira baay'ee qabaachuu kee miti. Masqalii ofitti naannessuu dhiisiti qaama kee guutuurra fannoo yoo naqxe isa kana miti dhimmisa. Hello. Tokko tokko uffannaa uffataniidhaaf har'a iddootti gowwomnu baay'een jira. Tokko tokko kudhaama daa'imatti hidhaniitu qo'iyyisiisuu dhoowwaa hedhu. Tokko tokko masqalii shanitti hidhanii dhoowwa. No!
warri kadhatu mootummaa seexanaa diigameen jedhisanitti eenyumna dhagaa jira harka kaasi gara korraasiyaa weele behenemeya aburri waaqayyo natti marra namoota baay'ee humna kadhannaan itti dhanaan jedheen otoo ati kadhattu waaqayyo jawwee ollaa keetii waraana otoo ati kadhattu dagaamota waraana waaqayyo otoo ati kadhattu warra xibaarani waraana waaqayyo eenyumna dhagaa jira harraa kaasee humni kadhannaa si argata jedheen hello amen 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 warra kudhaama baattee deemtu lafaan dha'uudhaaf nama kadhataa ta'eeti nan arga nama tokko harka kaasi harraa mahasiya weele behenemes har'a natti meera waaqayyo bara kana eenyu na dhagaa jira harka kee sochoos ol kaasi bara kana namni naannoo isaarraa waa jigsu jira namni halkan ta'ee kadhatee waa naannoo isaarraa ajjeesu jira waldaa dhaqee qoban jenne nama kadhatee ollaadhaa waa jigsu argeerani nama kadhatee adulaalaa isa hamaa gadhiisisu jira jechaan jira marrazike wele behenemeya relelelele beheneme Hallelujah. Ulfatu lara bagato rolobosa pradiati abogando. Hala barabashiti komando katra bagayado magdo di pradiati abosa. Maka Yesus Kristus namana azretin teson ke galata fulpinana gutu. Olol jedi setan ni kana era. Afurri hamaan qaana era umni nugaadu qaana era umni badii qaana era ergaan afura baradhumaa qaana rukutameera caccabeera diigameera hallelujah maqaa Yesus Kiristoosin galanni siifaa ta'u ilaa harka keessan gara waaqayyootti ol fuudha maqaa gooftaa Yesus Kiristoosin harka kanarra fayyinni kee akaa'u harki kun haa hiikamu hojjetee haa eebbifamu sammuu kanarra immoo deebisaa ka'a maqaa Yesus Kiristoosin ammaa kaasee sammuun kun afayyu fayyi sammuun na dhiiga ilma waaqayyoo dhiiga Yesus Kiristoosin fayyi ba Yesus hidhamtee kan jirtu waraanamaa kan jirtu fayyi maqaa gooftaa Yesus Kiristoosin harka biyya lafaa jalatti qabamaa kan jirtu rukutamaa kan jirtu kan gargar dhaartu bakka lamatti gargar ba'aa kan jirtu bowaafachaa kan jirtu halkaniif guyyaa dhiphisaa kan jirtu maqaa Yesus Kiristoos gooftaatiin yeroo kanaa kaasee dhiiga ilma waaqayyootiin sammuun kee afayyu sammuun keessan afayyu fayyi garaa keessan irra kaawwadhaa laphee keessan irra gadaa xaawwadhaa fayyi maqaa Yesus Kiristoosin dhibee keetti dhukkuba keetti rakkina keetti lola keetti humna si qabetti humna si hidhetti humna si rakkisetti humna sirratti ol fuudhe kaleen kee gar tokko gasti dhukkubu kareen gara mirgaa kan si dhukkubu ilaa kareen gara mirgaa kan si dhukkubu maqaa Yesus Kiristoosin fayyi dhiiga Yesus Kiristoos gooftaatiin fayyaa karaa bitaa keessanii kan isin dhukkubu fayyaa karaa lachuuyyuu kan isin dhukkubu kaleen karaa lachuu isin dhukkubu garaachi isin dhukkubu sammuun isin dhukkubu maqaa gooftaa Yesus Kiristoos nama Naazreetiin nanna keessan keessa deemee kan isin nyaatu kan isin gubu kan isin dhiphisu kan isin waraanu kan abdii isin fudhachiisu kan humna keessa nyaatu kan isin caccabsu kan isin laaffisu kan nyaata isin nyaattan abidda godhee itti deebiseetti isin gubu lola isitti kan kaasu keessa isitti kan kaasu humni bara dhuma ergamaan dhukkuba waliinsaa kan hin beekamne lafanni ba'eensaa kan hin beekamne kaleessa fayyaa kan turtan amma isin dhukkubaa kan jiru eda fayyaa kan turtan amma ganama kana isin dhukkubuuf isitti kan ramada maqaa Yesus Kiristoosin amma kaasee sirraa xarageera maqaa Yesus Kiristoosin amma kaasee mana keerraa sammuu keerraa maatii keerraa xarageera ergamaa badiisaa ergamaa bineensaa ergamaa luusfira ergamaa daagon jawwee ergamaan jawwee aangoon xonqolaa umni xibaaraa umni digimtii umni mooraa furri badiisaa ilmaan saaxinaal baraabaa hatardooshi qoma ilaal kan irra kan teessu ilkaan illee kan dhukkubsachiiftu ija kan dhukkubsachiiftu gurra keessa mormatti kan waraantu golloo mormaa jala kan waraantu deebiste dudda kana keessa kan waraantu nan amaarratti qiita fakkaattee kan yaatu robbi fakkaattee ol kan yaatu fuula namaarratti nan namaarratti wanti akka dhugaa namaarratti yaatu nan namaa keessatti iddoo kuufamaa godhattee kan teessu baqii dhangala'ee maqaa Yesuusi
baqii dhangala'e maqaa Yesuus loora bashiyaatti araaba gaandoo qaxarraba gayyadoo magduu kaamotorraba gayyadiyaati aboosa evelebere bashiti praadiyaati aboo gaandoo laraba gaandoo qaxarra lorobosaat rahabashiyaati aboo gayyaa hebel varaba gaandoo sparadiyaati la bangando dhangala'aa bineensi namoota kana ari'attan kufaa citaa laa biddoo waaqa si falmaara laa humna waaqa si falmaa jira ilaa irreen waaqayyoo siif ka'eera ilaa billaan waaqayyoo manneetti si luqqifameera ilaa irreen waaqayyoo qilleensa qarra si diriirfateera ilaa harka waaqayyoo gadi si bu'eera ilaa biddoo waaqayyoo gadi si bu'eera ilaa humna waaqayyoo gadi si bu'eera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin sa'aatii kanarraa kaasee namoonni kun hiikamsa guddaa eekaman maqaa Yesuus Kiristoosin namoonni kun boqonnaa guddaa argatan maqaa Yesuus Kiristoosin hafuurri waaqayyummaa kee bilisa isaan baasu hiikamaa lafa jirtanii jireenya isin qabe kee hidhaa seexanaa jala hidhaa hafuura hamaa jala hidhaa aarii jala hidhaa yaaddoof sodaa jala sodaadhu kan cal jettee maka sodaattu mana keetiif kan sodaattu maalan dhagaa kan jettan maalan dhagaa kan jettan maqaa Yesuusin gammachuu dhagaa gaddi kan mana keessatti marmaare dhiphinni kan mana keessatti marmaare lolli kan mana keessatti marmaare aariin cinqiin boo'ichi kan isirraa citurite har'a maqaa Yesuus Kiristoosin qaxii isirraa kuteera har'a maqaa Yesuus Kiristoosin qaxii isirraa kuteera har'a maqaa Yesuus Kiristoosin qaxiin jireenya kee irraa kuteera hiikamni isiniif haa ta'u warra du'an gidduu kan bultan maqaa namoota du'anii kan dhaggeeffattan kan waamtan sareedhaan kan ari'amtan badii dukkana konkolaataa hamaan isin ari'aa kan bulu galaana irra tarkaanfachaa galaana nyaatamaa kan bultan ilaanan jalaan baat iyyuuf jettanii abjuu kana kee iyya kan dadhabdan sodaa guddaa kan sodaattan halkan dhufu kan yaaddoftan peela baashaatiya halkanuma dhufu kan yaaddoftan iddoo ciisicha keessanii ilaaltanii saree gaggala galchatanii kan ciiftan peena maraa bagaatiya sodaa guddaan kan ciiftan maaltu narra gaachaa kan ciiftan binamaan dabalaa bagaatiya jawween isin doorsisu bofi isin doorsisu ragaatoo namni yeroo isin ciiftan isin bukkee ciisu laba shaatiya si bukkee namoonni namani ciisan bineensonni hafuuronni dhufanii si doorsisan sitti naman maqaa si waaman yeroo ciiftu dhufanii sitti tarree galan si bukkeedhaan kan rafan waan isaa kan hin beekne garuu nama fakkaatan si bukkee kan rarrafan maqaa Yesuusin guyyaa irraa hafuura kana si biraa dha'eera obbolotaan si biraa gadameessi kan dhukkubu jireenyi kan isin dhiphataa jiru waaqayyo yeroo kanaa kaasee nagaatti deebi'an toora kan dhabe yaa waaqayyo jireenyi isaan keessa jiran toora kan dhabe dhiigni isaanii gara malee kan dhangala'u tooraan deemuu dide wanti hundumtu toora si jalaa dhabe ilaa jireenyi keessa toora dhabe dhiignumti keellee tooraan dhufuu dide dhangala'ee sammuu kee toora dhabe jireenya toora dhabe kee baatee kan jirtu maqaa Yesuus Kiristoosin ammaa kaasee tooratti si deebiseera dhiigalma waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos waan isaan gargaarteef galanni siif haa ta'u waan hunduma keenya wajjin jirtuuf ulfaadhu yeroo kana booddeetti darbe maqaa Yesuusin ameen. Sagalee waaqayyoo keessaa kutaa macaafa qulqulluu saduraa Phexros boqonnaa 5 saduraa Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 6 kaaseen hamma lakkoofsa 8tti dubbisa akkas jedha. Kanaafis waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisaa. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti gataatii dhiisaa. Of qabaa dammaqaas seexanni amajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaanaan dha'utti nama liqimsuu barbaadee innaan dhaa jedha. Akka jedhee dubbachuun barbaada. Yaaddoo kee waaqayyotti gati jedhee man dubbadha. Yaaddoo kee waaqayyotti gati. Kutaanuma kanatti akkas jedha. Kutaa kana keessatti Phexros kanaafis waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisaa. Biyya lafaa kana keessaa namni yeroo jireenya jiraatu waanuma isarratti mo'ee jala jiraata. Namoonni tokko tokko hin sodaatu. Sodaachuu kana waan baay'eetu jira. Namoonni tokko tokko immoo yaadda'u.
jechi yaadda'uuf sodaachuu jedhu kuni macaafa qulqulluu keessatti iddoo guddaa qaba. Yesuus Kiristoos irra deddeebiidhaan hin yaadda'inaa jedhe. Irra deebi'e immoo hin sodaatinaa jedhe. Jechoonni sodaa yookiin yaaddoo jedhu kuni macaafa qulqulluu keessatti yeroo baay'ee barreeffamaniiru. Yeroo hedduu barreeffamaniiru. Egaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana keessatti namoonni sodaa akka sodaatan waan baay'eedhaan isa akka liqinfamaniif sodaa garaagaraa jala akka galanii dhaloota kana irratti ilaaleera. Namni kun yeroo beela'u hin sodaata maal hin nyaadha jedhee, yeroo dhukkubsatu hin sodaata nan du'a jedhee, yeroo lolli dhufu hin sodaata nan qabama jedhee, yeroo wanti garaagaraa ta'u hin sodaata, yeroo kiisii isaa kee birrifitu hin sodaata yoomeera jedhee, yeroo mana dhabu hin sodaata eessan jiraadha jedhee, yeroo nama dhabu hin sodaata hiriyyaan dhabe jedhee. Biyya lafaa kana keessatti namni wanta hundumaa ilaalee yeroo sodaatu qaba. Yesuus kana gubbaatti hin sodaatinaa jecha jedhu dubbata. Akka dhaloonni hin sodaanne, akka namni hin sodaanne sodaachuun yoo ta'e immoo macaafa keessatti gooftaan keenya yookiin Waaqayyo yeroo dubbate karaa garbicha isaa Museedhaa macaafa seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 3 gubbaatti dubbateera. Achitti abboommii kana keessaa akka deddeebi'an seera kanaan akka jiraataniif yeroo kaa'amee fi akkas jedha kutaan sun. Kutaa sana keessatti sodaachuun kan namaaf ta'u namatti hima. Namni wanta sodaatu tokkicha duwwaa akka qabu. Namni yeroo sodaatu waan tokko duwwaa akka sodaatu achi qaba. Waan tokkicha duwwaa akka sodaatu. Hunduma cal jedhee akka hin sodaanne. Waan lafa irratti argamu hundumaa akka hin sodaanne kaa'a kutaan sun. Kanaaf yeroo sodaannu maaliif akka sodaannu adda baasuutu nurra jira. Mee kuticha nan dubbisa macaafa seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1 irraa kaasee akka Waaqayyo dubbii kanatti fufee jiru hundumaa hin dubbatedha. Inni ani Waaqayyo gooftaa keessaa mana garbummaa biyya Gibxii keessaa si baasedha. Hedheetu lakkoofsa 3 Waaqayyolii kan biraa tokkollee ana bukkeetti hin qabaatin hedheedha. Maal hin qabaatin? Anatu biyya Gibxiitii si baase Waaqayyoon kee anaa jedhe. Haalleluuyaa. Maal kee Waaqayyoon kee anaa jedhe. Waaqayyoo inni biyya Gibxii keessaa si baasee fi inni warra biyya Gibxii dadhabsiisee rukutee laamshessee harkaase fuudhe anaa jedhe. Waaqayyo inni si gargaareef Waaqayyo inni galaana diimaa si ceesise sun anaa jedhee lakkoofsa 3 ana biratti Waaqayyolii kan biraa hin qabaatin jedhe. Akka jechuun Waaqa gara biraa yoo namni tokko yeroo sodaatu Waaqa gara biraatu irra jira, Waaqa biraa tokko qaba jechuudha. Namni gaafa yaaddootti sodaatti jalqabu dhukkuba sodaate waanni sodaate sun isa irratti mo'eera waan ta'eef. Waanni sodaate sun isa irratti mo'eera waan ta'eef. Wanti inni yaaddee suni isa argateera waan ta'eef. Kanaan maal jedhe Waaqayyo? Wanti isaa anarraa kan hafe ana Waaqayyoo keessa biyya Gibxitti Waaqayyoon sii ta'e sa harka mootii Fari'oon harkaa si baasee galaana lagaa galaana diimaa si ceesise ana isa Waaqa kee ta'e qofaa sodaadhu jedhe. Ana duwwaadhaaf jiraadhu yaaddoo kee natti laadhu jedhe. Yeroo baay'ee biyya lafaa kana keessaa namni gaafa yaadda'u yaaddoo isaa namatti himata. Yaaddoo isaa namatti laata. Yaaddaa waan ta'eef yaaddoo kana itti yookiin immoo ittiin dhiphata, itti rakkata, itti dhiphata, itti abdii kutata. Tarii kun narra ga'innaa laa, tarii kun narra ga'innaa laa, tarii kanaan hin du'a, tarii kanaan hin bada, tarii kun na nyaata, tarii kun na qabata, tarii kun asitti na hambisa, tarii kana booddee lafaan ga'uu hin qabu. Tarii jedhee yaaddaa jechuudha. Probabilitii jireenya isaa gubbaa kaa'ee dhiphuutti gala, sodaatti gala, kiyyootti gala, hin yaaddaa waan ta'eef. Biyya lafaa kana keessa wanti amma yaaddoof amma sodaadhaan nama fixu hin jiru. Yaaddoof sodaan dhukkuba qoricha hin qabnedha. Yaaddoof sodaan hafuura ifatamanii nama keessaa hin baanedha. Yaaddoof sodaan hafuura gilxaaxeedhaan tsoomaaf sagadaan lallabaaf barsiisa wangeelaatiin nama gahaa. Ba'an otoo hin ta'in abbaa dhumtisa amanee Waaqa tokkicha sodaatee yaaddoo isaa immoo Waaqayyoo sanatti gatee ergee booddee nama keessaa kan yaa'udha jechuudha. Amanuudhaanidha.
Sagalee waaqayyo isa dhugaa kanatti amanuudhaanidha. Kan inni sodaan nama gaddisu. Sagalee waaqayyo isa dhugaa kanatti amanuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka nu isatti amannee sodaa jalaa baanu, akka nu isatti amannee yaadduu jalaa baanuuf nu barsiiseera jechuudha. Kanaaf obboloonni koo guyyaa kana sagaleen gara keessan dhufaa jiru anaan akka jedhe waaqayyo hin sodaatin, hin yaadda'in jedhiitti himi naan jedhe. Waaqayyo yaadduu kee numatu danda'a natti gatisiin jedha. Kanan dhaga'ee fidan yaaddoftu waan baasitti ta'u waan sitti ulfaatu anatti laatu hiika qaba jechuudha. Namni waaqayyotti yaaddoo isaa gaafa laatu yaaddoo isaa yookiin yeroo dhiphatu kana waaqayyotti yoo laatu lakkoofsi 7 kenna inni isinii waan yaaduuf fedha. Yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti gataati dhiisaa. Ammas kutaa kana keessatti lakkoofsa 7 irratti waan lama argina. Inni maal waan ta'u isinii waan yaaduuf kan jedhuu fi yaaddoo keessan isatti gataa dhiisaa kan jedhutu jira. Inni isiniif waan yaaduuf eenyu kan nuu yaadu nuuf biyya lafaarra? Isa nuu yaadutti yaaddoo keenya himaa oolla moo isa nuu yaadnetti yaaddoo keenya himaa oolla? Foonni keenya yeroo nu yaaddoo keenya kaafnu nu yaaddessa dabale. Hiriyaa keenyatti yaaddoo keenya yeroo itti himnu nu yaaddessa dabale. Fira keenyatti yaaddoo keenya yeroo itti himnu nu yaaddessa dabale. Kaleessa nama tokkotu waan tokko natti haasa'u turan. Akkasanaan jedhan mana koo qalamatu argate karaatu irra ba'e yookiin diigama jedhamee qalamitti dibameera. Torbanoota kana guutuu baay'een dhiphadhe yaaddoo humnaa oliitu narra ture. Waan an godhus nan wallaale jedhan. Kana booddee taayetan gara daqiiqaa 5 edaasiinis hin ba'a sirriidha jedheen dubbadhe aniyyuu. Etuun dubbadhaa jiru dhugaadhaa kun jireenya koo na lole kana yeroon fides waaqayyoota akkana dana kaadhuuf addaatti akkan jiraadhu na gargaare malee ana miti jedhanii etuu isaanii dafee suutee qalbii koo giddiradhe. Gara kamitti anuu yaaddessaan jireedha. Isaan kan natti machaa jiran akkan isaan yaaddessuuf miti. Akkan isaan dhiphisuuf miti. Akka yaaddoo sana keessatti karaatti agarsiisu waaqayyoon akka ilaalan. Dhiishii wanti an keessan ta'e kun kan waaqayyooti. Waaqayyo akeeka isiniif qaba. Waaqayyo yaada isiniif qaba. Mana kana kan isinii kenne waaqayyo. Kaleessas kan isin fide waaqayyo. Boris kan isin jiraachuu waaqayyo jedhee kan itti muudhaaf ture malee akkan dabalee yaaddessuuf miti. Argatanii dafee suutee daqiiqaa 5 booddee haasaa sana gara biraatti jijjiiradhe. Maaliifi namoonni yeroo baay'ee yaaddoo isaanii namatti gaafa himatan namichummotti dabalee yaaddessa akkuma koban. Yaaddessa jechuudha. Qooda jajjabeessinee keessaa baafnu, qooda jajjabeessinee karaatti agarsiifnu, qooda jajjabeessinee namoota kanaafi yaadda'in takkaasii yaaddeera, takkaasii xumureera, dhimma keessii fixeera, harka isaa keessa jirta. Inni siif hojii qaba, inni siif mul'ata qaba, karooraan si uume qooda inni waaqayyo biraa sagalee jabinaatti himnu dhugaa ittiin sirriidha kun eessa danda'ama inni yeroo walitti himnu jira jechuudha. Kutaa kana keessatti lakkoofsi 7ffaan kun bakka lamatti kaa'ega. Inni isiniif waan yaaduuf jedha. Kan nuuf yaadu waaqayyoodhaan abbaan ergaa garee birootaatti ergee inni nuuf yaadu karra hoolichaa, inni nuuf yaadu karricha nuuf banee, inni nuuf yaadu karaa nutti agarsiiseera. Dhiigichaaf foolichaan karaa haaraa nuuf baneera. Nuuf yaada waan ta'eef Yesuus Kiristoos sababii nuuf yaaduu waaqarraa dhufe. Yesuus Kiristoos sababii nuuf yaaduuf dhufee muka fannoo baate. Yesuus Kiristoos sababii nuuf yaaduuf dhufee biyya lafa kana keessatti dhiphifame. Foon uffatee nu fakkaatee obboloota fakkaatee nu wajjiniin nama ta'ee biyya lafaa kana keessatti rakkina dhalootaaf dhiphuu gurguddaa dhala namaarra jiru kana gatiittii isaarra kaawwate Yesuus. Waan nuu yaaduuf yeroo tokko jireenyi fuggisoo ta'etu isa nuuf yaadu dhiifnee isa nuuf yaadnetti yaaddoo keenya himan. Seexanni nu yaaddessa malee nu yaadee hin beeku. Foonni nu yaaddessa malee nu yaadee hin beeku. Namni nu yaaddessa malee nu yaadee hin beeku. Yoo nu yaades parsantiin isaa baay'ee xiqqoodha. 0.1 hin ta'u.
Hinjiru ammi kun. Kanaafi kutaa kana keessatti Phexros warra facaanii jira inni isiniif waa yaaduuf jedhe. Olii jira inni nuuf yaadu. Ol jira mana keef kan yaadu. Ol jira gaa'ela keef kan yaadu. Ol jira barnoota keef kan yaadu. Ol jira siin ija sittuumee funyaan alkaan miila sittuumee nama siin jedhee maqaa natti sitti moggaasee hafuura jiraataa waaqayyo biraanu keessa kaa'ee dubbii jireenya bara baraa ol waaqarraa nuu ibsee dhaloota isaa wajjin jiraannu jedhamee maatii waaqayyootti cuuphaan dabalamnee makamnee hafuura qulqulluu qabsiisaa qabdii fudhannee dhiigaa foon Kiristoos isa ittiin jireenya bara baraa keessatti hirmaattuu taane qabannee abdii jireenya bara baraa nuu kennee isin firoota duwwaa utuu hin ta'in ilmaan kootu nuun jedhee ilmummaadhaan nu waamee hauf bira kan nu keesseef iddoo kan isiniin qopheessedhee nu abdachiise nuuf yaada Yesuus. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 18 kaafnee hamma lakkoofsa 19 naa dubbifne bartootaaf yeroo qaatu Yesuus humna akka argataniif jabaataniis akka dhaabbataniif biyya lafaa kana keessatti eegumsaati eeginaan jette eegeera akka isaan hin qabamne dhugaa biraa akka ga'anii fi qulqullummaadhaan akka qulqullaa'anii biyya lafaa keessa akka isaan hin baafne achuma keessatti akka isaan eegduuf ani adaraasa kadhadheeridhe abbaa yeroo inni qaatu argina. Isa nuuf kaatudha Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 31 irraa kaafnee eenyutu ergasii immoo eenyutu nurratti kaa'a jennaree jedha kutaan sun. Roomaa 8:31 irraa eenyu nurratti kaa'a jennare inni tokkichi ilma isaa Yesuus Kiristoos dabarsee tola erga nuuf kenne waan nu barbaachisu immoo isaa wajjin tola nuuf laature jedheetu inni mirga waaqayyo abbaa taa'e nuuf hin qaataa'e nuuf yaadaa'e nuuf dubbataa'e abukaattoo keenyaa jedha. Ambaasaadara isaatu abukaattoo keenyaa isa nuu dubbatu jedha. Nami biraan akka nuun dubbanne nami biraan akka nuun kadhanne kaakutaan sun. Kan nuu yaaduudha inni nuun Mikaa'elii miti kan dhaabate Garbeelii miti Goorgisii miti Maariyaamii miti eenyudha isa tokkicha ilma waaqayyoo isatu nuuf yaadaa jedha. Kutuma kana keessatti lakkoofsa 7 irratti maalidha inni isiniif waa yaaduuf ergeedhe booddee achi qooddu sana achi kan jiru yaadduu keessan hundumaa waaqayyotti gataati isaa. Yaadduu keessan hunduma yeroo jedhu yaaddoo 2 yookiin 3 miti. Yaaddoo hunduma kan mana kee lakkoofsa yaaddoo keetiisitu beeka jechuudha. Yaaddoon immoo lakkoofsa hin qabu, tilmaama hin qabu, giraama hin qabu, kiiloogiraama hin qabu. Yaaddoon inuma neema yaaddas eenyutti gataa waaqayyotti gataa ammas keetti waan 2 argina. Waaqayyotti gataati maal godhaa dhiisaa gataaf dhiisaatu jiras immoo. Yaaddoo keessanii waaqayyotti gataati dhiisaa. Gatuuni waan biraadha dhiisuunis waan biraadha. Amma yeroo waa gattanii waan gatame sana kosii gattu yeroo ta'e yoo dhattanii kosii gattu sana kosii sana hin gattu erga gattanii yoo deebitanii barbaachidattu moonniif tochumatti. Mi'a tokko yookiin waa kee nyaattanii qodaa tokko yookiin immoo keekii tokko kee waa bitattanii peestaalii tokko waan ta'e tokko erga hin gattu gattanii hoo deebitanii hattanii hin fuudhattu inni dhiisu tochumaan jechuudha. Gatuuf dhiisuutu jira asitti. Waaqayyotti gatii yeroo jedhu waaqayyoof dhiisi. Waaqayyoof waaqayyotti takkaa kenneedha. Amma namoonni wal kasasanii mana galmee keessatti gatanii hin dhiisan. Mana galmee kaawwatu malee. Fakkeenyaaf namni 2 yoo wal kasasu mana murtiitti yeroo wal dhaabachiisanii galmee qabataa iyyanni isaanii. Erga galmee qabatee booddee mana galmee keessa dookimentii ta'e faayila ta'e ta'a. Faayil ta'e ta'a. Erga dhaqeechi taa'e booddee deddeebi'anii galmee kana irratti deddeebi'anii iyyata isaanii kana irratti wal falmu jarri kun. Falmii godhatu walitti falmu jechuudha. Kissii waan jiru sana hamma dhumutti wal falmu. Dhuma gubbaatti gar tokkotti murtaa'e gaafa jedhu galmee isaanii sana gatanii hin gatootuun ta'in dhiisanii galu. Dhiisanii galu. Hin dhiisu achumatti dhiisu jechuudha. Guyyaa gara biraa yoo deebi'anii wal lolanii himataman galmeen isaanii sun dhaqee luqqaa. Achi keessaa baay'ee jechuudha. Waaqayyotti garuu akkamitti kan waaqayyo
rakkoo keenya tokko muddama keenya tokko dhiphina keenya tokko gidiraa keenya tokko waan nu qabe tokko yeroo waaqayyotti laannu yaaddoo keenya guutummaan guututti waaqayyotti gannee yeroo jennu mana galmee hin qabu waaqayyo hin gata waaqayyo rakkoo keenya sana gata waaqayyo deebinee akka nu yaadanne godhe hin dhiisne miti nutu yoo barbaade deddeebi'ee dhiisuun suni deddeebi'uu of keessaa qaba baay'isa yeroo waa dhiiftu deddeebi'uu keessa gatuudha inni barbaachisu waaqayyotti gatu waaqayyoof dhiisu keessa deddeebi'uu dhiisu namni tokko yeroo wal falmu akkuma jalqaba kaase yeroo wal falmu abbaa murtii kanaanii dhaqee galmee ammasii isuma kaleessa geesse ammas barreessaan dhaqu isan jedhu waa hojjeta malee kan biraa amma ture tokko irratti hin barreessu murtiin argatu waan akkasii seera jalaa nama kuffisa kanaaf waaqayyotti yeroo takkaa dhiyeessinu an biraa irratti dabalannee dhiyeeffachuudha malee waan kaleessa waaqayyotti dhiyeessine si'a lammaffaa waaqayyotti gaafa dhiyeessinu kadhata ta'a miti waan biraa ta'a kanaaf waaqayyotti yaaddoo keessan hundumaa maal godha gataati dhiisaa inni isiniif waa yaaduuf jedha garasitti inni isiniif waa yaaduuf jedha garaatti immoo addeebi'eetumaadha yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti gataati dhiisaa lakkoofsa 8 irratti of qabaa qoodamee jedha dammaqaasidha of qabaa namoonni yeroo yaaddootti galan of qabuu hin danda'an kanas hin dubbatu yeroo dhiphinatti galan kanas hin dubbatu seexanaaf karaa laatu fooniif karaa laatu ofii isaaniitii karaa dhabu seexanni karaatti cufaa deema yeroo nu caljenne waan argine dubbannu lafa argine linnu of qabuu gaafa dadhabnu karra garaa banna jechuudha karra karaa bitaa karaa mirgaa karaa duraa karaa dudduubaa jiru babbanna dhandhee namoota baay'ee bukkeetti annee of qabuu dadhabne jechoota baay'ee baafna sodaa kee waan jirruufidha yeroo kun namni yeroo sodaatti galu yeroo yaaddootti galu yaaddoo keessa gaafa lixeeru namni balbala banee dhiise hin beeku akkatti baneeyyuu hin beeku qolfii ittiin baneeyyuu hin beeku dubbii dubbate hin beeku lafatti dubbate hin beeku akkamitti akka dubbate hin beeku jechuudha yeroo kam kun yeroo yaaddoo keessa galu waaqayyotti qooda gatu lafa hundumaa lixa jechuudha kanaaf macaafni qulqulluunoo of qabaa of qabuu hin danda'u gaa namni kun namni yaaddaa jiru namni sodaachaa jiru of hin qabu namni sodaachaa jiru bibirrataa jiraata in fiiga waan jiru hunduma qadaaddii buqqisaa deema jechuudha qadaaddii buqqisaa deema jechuudha buqqisee agarsiisaa deema jechuudha kanan buqqisaa achi siqee guyyaa yaaddoo keessaa ba'u garuu guyyaa sodaa keessaa ba'u garuu anamiti kan bane jechuu danda'a abjuu ta'uu danda'a kanaaf jireenya isaa keessatti namni yaaddoo isaa waaqayyotti hin gatu yoo ta'e seexanni irraa fuudha jechuudha kana baneedha hin bansiise jechuudha maaliif bane namni kun sodaachaa jira jechuudha macaafa qulqulluu keenya keessatti wangeela Maatewos boqonnaa 16 natti fakkaata achi keessa Luqaas 16 miliqqee hojii adeemsiftuu kan jedhamu jira miliqqee hojii adeemsiftuuni maal godhaa miliqqeen hojii adeemsiftuu guyyaa tokko qoroon yookiin abbaan itti kennee hojii koo adeemsisee itti kennee adeeme suni namicha sanatti yeroo deebi'e namichi suni yeroo dhaqee ilaalu waan baay'ee mana kee baballeesseera kanaaf akkeedha abbaan qabeenyichaa baay'ee mana kootii kanarra etuunni baay'ee mana kootii jedhee yookiin immoo hojii koo adeemsa hojii kootii kee asin baasaa isaa hidhee itti dubbachaa jiru namichi kun waan tokko yaada ani qonnaan danda'u soqaan danda'u ani hatuudhaaf immoo nan leeyyaa jedha kanaaf iyyuu maallaa godha mala tokko maladhaa gadi taa'eetini qabeenya gooftaa kootii kana daddafee maalan godhaa isa guuboo dhibbatti kenne tokko dafee waame meeqa sirreera qabeenya gooftaa kootii jedhee gaafate 50 caafe isa tokko waame meeqa sirreera 80 caafe isa tokko mee dafii farramee namoota kana lamaan isaanii buufate argitu ilaa isa kana namichi isa kana abbaa qoroo kana akka hojicha kee hin baaneef daddafeetti warra sana immoo yoo addunyaa hari'ame isaan bukkeetti gala waan ta'eef yeroo tokko biyya lafaa kana kee namoonni yaaddaan akka Yesuus Kiristoos taa'e akka jedheen ilaalaa ijoollee warri biyya lafaa kun haxxummaadhaan warra kootii hin caalu nana jaa'ibsiifadhaan gaggeessaa hojii adeemsaa kanadha nana jaa'ibsiifadhaan yookiin isa kanatti isa afuudhaaf isa bakkeetti isa kana kiyaatti isa afuudhaaf warra bakkeetiifis gaarummaa godhee isa kiyaatiifis daddafee hojii sirreessa
nuyi biyya lafa keetti yeroo yaaddoofnu karrabanu jechuudha hojiin keenya. Karrabanna sammuun keenya dirree waraanaati yeroo hundumaa. Dirree lolaati yeroo hundumaa. Sammuun namaa dirree waraanaati. Yeroo tokko lola keessaa kan hin dhaabamne sagalee waraanaa keessaa kan hin dhaabanne sammuu namaati. Yeroo tokkoof sagaleen keessaa kan sagaleen rasaasaa sagaleen wal'aansoo sagaleen gaaduu sagaleen basaasaa sagalee sakkiruuti cimaan socho'u sammuu keenya keessa. Sammuu keenya keessa waan gurguddaatu jira. Sammuu keenya keessa wanta hedduutu jira jechuudha. Amma nuyi yeroo baay'ee biyya lafaa sodaanne dirree waraanaa baay'ee cimaan guyyaa tokko araarri irratti hin taane yookiin immoo yeroo sagaleen irraa dhaga'amu sammuu keenya jechuudha. Yoo nuyi galgala gachiifne sammuun keenya waan baay'ee lolaa bula jechuudha. Sammuu keenya keessa yoo waa'ee sammuu qoratanii daqiiqaa tokkotti tiriliyoonii 100 ol yaada. Sekendii tokko keessatti immoo miiliyoonii 500 ol yaada. Kanaaf sammuu amma katti yaaduu danda'u daqiiqaa kana keessatti daqiiqaa tokkotti tiriliyoonii 100 ol yaadu kun yeroo hundumaa lola keessa oola jechuudha. Yeroo hundumaa wallaansoo keessa oola jechuudha. Yeroo hundumaa basaasaa oola gaadaa oola. Security jira bakka waan baay'ee ilaalaa oola achi deebi'a sodaa isa jalqaba isatti bilbilama yaaddoon jalqaba isatti bilbilama dhiphuun jalqaba isatti bilbilama waa'ee beelaa yoo ta'e waa'ee bishaan dhugaatii yoo ta'e waa'ee uffataa waa'ee daaraa waa'ee nyaataa waa'ee manaa waa'ee bahuu waa'ee galuu waa'ee rafuu waa'ee dhukkubaa waa'ee maali eenyutti jalqaba kan bilbilamu sammuu keenyatti jechuudha. Sammuun kun biiroo galgala sa'aatii 24 nurraan cufamneedha. Sa'aatii 24 hin cufamu dirree waraanaa sa'aatii 24 ketti maayikiroo sekendiif lolan dhaabu. Hinuma hojjeta. Nuyi nyaata nyaannaa hin hojiirreera. Nuyi bishaan dhugnaa hin hojiirreera. Nuyi hin taphannaa hin hojiirreera. Etuma nama wajjin teessaniifaa yaadan ni beektu. Eetu hiriyaa wajjin teessaniifaa yaada. Hojiirreera hin jechuudha. Kanaaf yeroo tokko abalummaa raate yeroo jedhanii sammuu dhabe yeroo jedhanii maa inni jechuudha yaada sanatu ol ba'e fuul yookiin overdoozii ta'e jechuudha. Eetu yaadu ol dadhabeeti. Idda sammuu sanarra wal yaabsise. Kanuma malee waan biraan hin jiru namni maraate gaafa jedhan. Inuma yaada sanatti furmaati ta'uu dhibee itti dabalee yaade hin dhiphate kana booddee fuul gaafa jedhu sana overdose ta'e jechuudha. Jireenyi kiristiyaanummaa lola afuuraa sammuu isaa keessaa qaba waan ta'eef isa kanatti jiraata. Yeroo baay'ee biyya lafaarra kan caalu warra biyya lafaa kan caalu sammuun keenya sammuu warra biyya lafaan ol kan ta'e macaafa qulqulluu keessatti Phaawulos yeroo dubbatu nuyi sammuu Kiristoos qabna. Sammuun Kiristoos sammuu qajeelummaaf gaarummaa hojjetaa deemuu fi waan gaarratti kaayyeffatu. Addaam jalqabaa qoricha liqimsee yaadda'ee sodaatee cannaqamee waan ittiin himamin hojjeteetu jireenya keessa darbatan. Addaam lammaffaan immoo jireenyatti deebi'e. Jireenyatti nu deebise yaada Kiristoos waaqarraa dhufee qabna jechuudha. Yaada Kiristoos sammuu Kiristoos qabnedha Phaawulos. Kanaaf yaaddoon sammuu keenya keessa illiina daanyaa yookiin consciousness wanti jedhamu bakka buufataa hafuura qulqulluu wanti jedhamu jira. Lafanni taa'ee yeroo itti baay'ee sodaattu dhiis kadhadhu waaqayyoon kadhadhu jilbeenfadhu dubbifadhu boo'icha dhiis cinqii dhiis. Keessaa deebii araara kadhadhu waaqayyoon garagaraatti kan nama deebisu sammuu keenya keessa jira. Kanaan caalla warra biyya lafaa. Kanaan man qabnetti dhiifama gochuu sammuu nutti hima. Araara gochuu sammuu keenya nutti hima. Sodaa jalaa dafnee miliquu kadhachuu macaafa qulqulluu dubbisuu jilbeenfachuu waaqayyoon barbaaduuf addunyaa kana keessatti hamma nama tokkootti sammuu keenya nuunis numatti himee deemna jechuudha. Nuunis nu dhaggeeffachiisee ma dhagee adeemna jechuudha. Kanaaf cal jennee isa dhaggeeffannee hafuura waaqayyoo isa nutti himu dhaggeeffachuu gaarii. Yeroo baay'ee sammuu keenya keessatti wanti wallaansonni sammuu wajjin wal qabaa oolu jiru. Maayin yeroo inni hafuura qulqulluu biraa fidu yeroo laphee keenyatti hafuurri qulqulluun dhufee dubbatu sammuu keenyatti immoo yeroo dhageettaa saamu nu immoo foon keenya dhageenya hin danda'amin. Hafuurri waaqayyoo sodaa oolu yaaddoo oolu dhiphina oolu dhukkubaa oolu hafuurri waaqayyoo. Hafuurri waaqayyoo waan namoonni yaadanii ol hojjeta waan ta'eef. Lafa onaa keessatti gooftaan waan haaraa hojjeteera waan ta'eef yaaddoo keessan dhiisaa. Galaana diimaa akka namaatti ce'uun ulfaataadha. Garuu waaqayyo akka ce'an godha. Dhagaa keessaa bishaan baasuun akka namaatti ulfaataadha. Garuu waaqayyo dhagaa keessaa bishaan baasa. Maannaa waaqarraa gadi buusuun akka namaatti ulfaataadha. Qilleensarra qotachuun waaqayyo garuu kan darcaasa. Waggaa 40 lafa onaa keessa caammaa tokko uffata tokko deemuun ulfaataadha.
waaqayyo garuu isaan akka deeman godhe argitanii. Kanaaf inni ofii isaatii reeffa waamee jiraata gochuu waan danda'uuf hin sodaatinaa jedhe. Ayyaanni waaqayyo gooftaa maccaanaaf isinii wajjin haa ta'u. Dammaqaa hedheetu lakkoofsi inni ittaanu sun dammaqaa erga hedhee booddee akka nuyi dammaqnu barbaada jechuudha. Of qabaa dammaqaasse. Egaa namni yeroo dhiphuutti galu, yeroo sodaatti galu, yeroo yaaddootti galu maal rakkinicha kee rafa waan ta'eef dammaquu hin danda'u. Waan ta'e isa qabe sana kee rafa, isa keetti kufa jechuudha. Nama aaru tokko ittimtee dadhabdee kana kee bahuu hin danda'u. Phexros hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti kan cal jedhee rafeef maaliifi hin duuta waan jedhameef sammuusaa amansiisee nan du'e. Waan of amansiifne sanatti nurratti raawwata yeroo baay'ee. Dammaquu dadhaba sammuun keenya hin du'a. Of dadhaba. Hin laafa. Achuma irratti qabxiinni sadaffannaan achuma irra jira. Seexanni amajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadanaan dha'utti nama liqimsu barbaade hinnaannaa. As keessaa seexanni amajaajiin keessan. Seexanni maal keessan? Amajaajiin keessan. Akka leenci yeroo beela'u aadanaan dha'utti jedha lammaffaarratti. Nama liqimsu barbaade hinnaannaa. Seexanni amajaajiin nama of hin qabne kana, nama hin dammaqne kana qabuudhaaf fiigaga. Nama of hin qabne kana, nama dammaqaa hin taane kana, nama cal jedhee waan arge buqqisee waan arge qabee waan arge banaa deemu kana qabuudhaaf naanna'aa jira. Yeroo inni naanna'ee aadu karra bannaaf jechuudha. Hin sodaanne jechuudha. Amma leenci yeroo naanna'ee aadu baraa keessaa yeroo aadu leenci sagaleen leencaa hin ulfaataa jedhu. Yeroo achi inni dubbatu gururi'u hin sodaatu. Bineensonni bakkee leencatu isaan caalu, leencatu baay'eema isaan caale miti. Garuu yeroo asii gadoo du'innoo lafa jiranii namoonni baay'een biyya lafaa kana keessaa sodaa xinnoo waan guddaan tokko yeroo sagalee dhageessu qabameera bakka hin sodaatu yeroo sana dammaquu dadhabu. Amma bineensonni tokko yeroo leenci gadoodu achumatti raafamanii parparamanii lafa dha'u hin qaba gaanni immoo. Karaa fiigan hin beekan akka itti fiigan illee hin beekan argitanii. Amma yeroo warra antanaa kana ilaallu joogiraafii wantanaa kana yeroo ilaallu isaan hin fiigu inni karaa fiigu beeka. Isaan hin utaalu inni akka utaalu beeka. Isaan caljanii hin fiigu bishaanitti utaalu, lagatti utaalu, caakkaatti utaalu, iddatti utaalu, arangamaatti utaalu jechuudha. Sagalee yaaddoo sanaan qabamnee irra kan sodaachaa immoo fiigu jechuudha. Kanaaf leenci akka ittiin qaba akkuma kana seexanni diinni keessan akka itti naannoo keessan dhaabbatee isin gaadaa. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif anaaf baay'isu. Hafuurri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara baraan isin duukaa haa dhaabatu. Obboloota koo jaallatamoo maatii waaqayyo nagaan isiniif haa ta'u. Macaafa faarfannaa 55 lakkoofsa 22 kan jedhu dubbiseen wanti yaada sitti ta'u waaqayyotti gatii dhiisi. Inni akka ati hin kufnetti si hirkisa. Namni qajeelaan raawwate akka hin mittiqne hin godhaa. Wanta maal sitti ta'u yaaddoon jedhu wanta yaada sitti ta'u addatti immoo yaada sitti ta'u waaqayyotti gatiitii dhiise gara sitti yaaddoodha miti yaadeedha sitti hiika garaa qabaachuu danda'a. Isa kana yeroo biraa dubbachuu nan danda'a. Harki gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara baraan jireenya keenya duukaa haa dhaabatu. Jaallatamoo obboloota koo nagaan waaqa isiniif baay'atu. Egaan sagalee dhageenyeef sabarra gooftaan nuuf eebbisu dubbii kana keessatti of eeggachuu yaaddoo keetti waaqayyotti gatii waaqayyotti laadhuutii dhiisi. Waaqayyotti kenni yaaddoo kee dhiphuu kee isaaf laadhu deebitee sirraatteen fudhatin. Inni hin gata. Inni immoo sirraa kaasaa si gammachiisa waan ta'eef. Naaf nagaan gooftaa Yesuus Kiristoos dhuma kan hin qabne isiniif baay'atu. Eebbifamaa ulfaadhaa waaqayyo galanni siif haa ta'u dubbii nutti dubbatteef ulfaadhu. Yeroo kana booddeetti Rabbi nu gargaari ayyaana keessa nuuf baay'isi obboloota kana gargaari fayyisuu keetiin gargaarsa keetiin duukaa dhaabadhu hamma dhumaatti nu qaqqabadhu sagantaa garraa biddaan jiraadhu kanan goota ulfaadhu ol jedhi maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyoo baraaf jireenya keessan eebbisu ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhumaaf darbaa kan hin qabne isiniif baay'atu eebbifamaa yeroo gaariin isiniif hawwaa. Shalom.